Neewwan bakkee adda addaa teessan egaa sagantaa keenya karaa chaanaalii Milkoo Orootuu bitiin egaa Milkoo Show isinii darbaa jiru daawwataa jirtan hunda keessaniifu nagaan koo jaalalaa bakka jirtan hundatti isin haa qaqqabu. Egaa laga tulluu akkasumas immoo gaarrenii fi akkasumas immoo kan fagoos kan dhiyoos kan biyya keessaa fi biyya alaa bakka jirtan hundattuyyuu nageenyi keenya ammas irra deebinee isin bira nuuf haa ga'u. Egaa kun sagantaa keenya karaa chaanaalii Milkoo Orootuu bitiin Milkoo Oroo Show egaa sagantaa keenya godhannee isin dhiyeessinudha. Egaa waa malee waan deebinee guyyaan har'aa kun eenyumaafuu guyyaa yaadannooti. Guyyaan wiixataa kun guyyaa itti nama gameessaa fi beekamaa ija qaroo fi jaallatamaa saba Haacaaluu hundeessaa itti of biraa dhabneedha. Guyyaan Haacaaluu hundeessaa kun namoota Oromoo yookaan immoo Oromummaan isa quuqxuu fi jaalattoonni dinqisiifattoonni nama kana egaa torbaan keessatti guyyaan tokko guyyoota jiran keessaa wiixanni keessumaa yaadannoo gaddaa yookaan immoo itti laphee cabnee dhedhanii itti yaadu anumarraa fokaasee isaan keessaa immoo nam tokkodha. Egaa Haacaaluu hundeessaa agarraa kanatti guyyoota 210 ol lakkoofsisiiseera yookaan immoo yoo gara baatitti jijjiirru gara baatii torbaatti jechuudha. Kanaaf immoo egaa weellisaan kun weellisaan qaroon gameessi lafti Oromiyaa Amborraa nuuf biqile kun Haacaaluu hundeessaa hidda onnee dhama dhiiga ilmaan Oromootti makame jaalallisaa bakkuma jirutti Oromoon nama kana akka jaalatuu fi akka dinqisiifatullee hedduun isaanii immoo du'a isaaniin booda waan itti dhagahame fi miirota keessa jiranis ibsanii jiru. Egaa maarree weellisaan kun weellisaa of qofaaf lubbuu dhabe osoo hin taane immoo lubbuun kumaatamaa yookaan immoo baatamotti warroonni cunqursaa fi gabrummaa jala hin jira akka Oromootti immoo quuqamaa fi dhukkubbii qaba akka jedhe immoo xiinsammuun keenya hunduu nama kana faana akka du'ee jiru hedduun keenya ni hubanne jechuudha. Irra deebine kan dubbannus kan waarrus kan du'aatii isaatiin booda Oromoon waan hin taane fi akkasumas immoo bara Oromoon egaa itti deebi'ee sirni Oromoo hin cabsa jedhu itti yaadu bara itti Haacaaluu hundeessaa kana ajjeese jechuudha. Haacaaluu hundeessaa dura immoo kan yaadannu haaluma kanaan ummanni keenya ka'umsaa fi hamilee mooraalii yeroo ittiin godhanne akkasumas immoo yeroo itti boo'aniitu maqee keessatti callisan namoota akka Eebbisaa Addunyaa fa'aa Usmayyoo Muusaa fa'aa addunyaa kanarraa du'aan dhabnee diinni nu harkaa nyaatee galaafate jechuudha. Egaa maarree Haacaaluu hundeessaa har'aa erga jedheen booda hamma kana namoonni baay'een seenaasaa waaranii qaranii mi'eessanii damma fakkeessanii asoosamanii walaleessanii sirbanii fi jedhanii egaa Haacaaluu hundeessatiif yaadannoowwan garagaraa siidaa laphee ilmaan Oromoo keessaa hin baane kaa'anii fi akkuma inni nuuf kaa'etti namoonni isa jaalatan karaa itti dhagaameen jaalala isaaf qaban hedduun isaanii of keessaa ibsachaa jiran jechuu barbaadetanii kana boodallee immoo jiraachuudhallee darbee itti fufu jechuudha. As keessatti waan tokko waan isin yaadachiisuu qabutu jira. Namoonni nama kana faana jiraatanii nyaatanii dhuganii akka obboleessatti konkolaataa tokko yaabbatanii isteejii tokko irratti immoo laayivii uummata dura dhaabbachaa turani har'a immoo qe'ee mootummatti deebi'anii mooraa diinaa faana du'a nama kana awwaaluuf dhoksuuf immoo haala ijibbaata itti gaggeessaa jiran hedduu isaanii argineera. Keessumaayyuu waan na dhibu yookaan immoo na quuqu keessaa tokko yoo kan jiraatu ta'e namoonni isa wajjin kaleessa nyaatanii dhugan kun hamilee Oromoo rukuchuudhaaf hamileen Oromoo akka laaffatu Oromoon immoo deebi'ee boruu isaaniif akka hin boonne Oromoon deebi'ee isaaniif akka hin dhukkubsanne Oromoon deebi'ee akka isaan diinoonfatu warroonni du'aatii Haacaaluun booda waan akkasii godhan hedduun isaanii jiru. Sun immoo kan laphee namaa cabsuu fi haala sila nama tokkorraa nama jaalata jedhan tokkorraa waan hin eegamnetuyyuu namoota baay'eedhaan innaa haalli akkasii itti adeemamu hedduu argineera. Egaa maarree kabajamtoota hordoftoota keenya Haacaaluu hundeessaa kun
namni inni itti yaadatamu yookiin wanti inni itti yaadatamu seenan inni itti yaadatamu haalli inni itti yaadatamu laphee Oromoo kana hundaa keessattuu iyyuu addaadha. Keessumaayyuu dhaloota ammee kanatti Haacaaluu Hundeessaa namoota akka kootti fakkeenyaaf fudhannee namoota akka kootti fakkaatan jechuun koo maalidha gita umrii kootii qaban kana keessa namni akkisaatti addunyaa kanarraa boqateera jennee nutti amanne haalan taaneen dhukkubbii sammuu akka maraannu akka waan adda addaatiif of geessinullee qaamni nama kana ajjeesee nu godheera. Lubbuun kumaatamaa bade lubbuun kumaatamaa mootu hidhaa jira jechuudha. Nuti lubbuun kumaatamaa kun caalaa lubbuun dhibbaatamaa kun caalaa namni kun odoonoo jiraate silaa anaaf irra wayyaadha jechuudha. Kanaaf hayyoonni keenyaas hooggantoonni qabsoo siyaasa qabsoo Oromoo barootaaf gaggeessaa turanii akkasumas immootu haala hamtuu sana keessatti mootummaa gabroonfataa ijibbaachisanii yookaan immootu ijibbaata isaanii xumuranii biyya Oromiyaa sanarraa baasanii erga jedhaniin booda kan biraa akka itti dhalatu waan hin beekneef namoonni baay'een abdiin biyyi sun itti argatte iddoo dhedhanii waan of yaadanii fi kallattii adda addaatiin qabsoo kana gaggeessuudhaaf gara biyyatti akkuma galaniin egaa sababuma kanaan mootummaan rukutee akka yeroo ammaa kana hidhaa jiran hedduun keenya illee beekna. Kanaaf Haacaaluu Hundeessaa kan itti yaadan kan itti yaadattu kan itti yaadatan kan itti yaadatamu waan tokko lamaaf yookiin mootuu waan gatii takkittiidhaan seenamuu qabu yookaan immootu waan takkittiidhaanii madaallamu waan hin qabnedha. Haaceen waan baay'ee of keessaa qaba. Tokko kan inni of keessaa qabu maalidha? Gaarummaa fi kolfa of keessaa qaba. Gadda of keessaa qaba. Jaalala of keessaa qaba. Biyyummaa of keessaa qaba. Sabboonummaa of keessaa qaba. Agartuun fuullee ilmi namaa ittiin kana qaba jedhu kun hunduyyuu nama kanarraa kan maddu nama kana keessa kan jirudha jechuudha. Ani Haacaaluun urjiidha. Urjiin innaa lakkoo isaan dhumu jechuudha. Haacaaluun haala sana. Haacaaluun urjiidha. Urjiin lakkaameen dhumu. Urjiin lakkaameen dhumu jedhu namni kun nama tokko yoo haa ta'u malee garuu giraawundii baakii isaarraa backgiraawundii isaa waan sila akka urjii kanatti baay'atantu jira jechuudha. Asoosamarraa argachuu dandeetta. Haacaaluurraa afoolirraa argatta. Haacaaluurraa aartiirraa argatta. Madda seenaati namni kun nama biyyummaarraa argatta. Ummattummaarraa argatta. Eenyummaa keerraa argatta. Sabboonummaarraa argatta. Haacaaluu Hundeessatirraa wanti dhibeen jiru. Kanaaf irra deddeebinee egaa amma qaamni Haacaaluu ajjeese kunis hangarraa kanattis bakka awwaalameen baane bakki itti of awwaaleen baane bakka kana jira jedhee agarratti haqxi nama kana awwaachuu diddee hedduu akka mataa kiyyaatitti an akka nama tokkootti akka guutatti akka nama waa yaadutti akka nama Oromoodhaaf waa tokko bu'aan buusne nama waa'uma arge wallaaltoo itti gaafa yaadu hagarraa kanas namni kun haqxi isaa mul'achuu dide ganamaa galgala Oromoon ittiin dhibee sammuu isaatti yaada jechuudha. Haacaaluu Hundeessaa egaa hin jiru yeroo ammaa kana hin jiru as hin jiru. Nu biran jiru boqateera addunyaarraa boqate erga boqateen booda silaa cal'isullee naman dhibu dhiisullee naman dhibu namni du'e namaan deebi'u garuu Haacaaluu Hundeessaa akka nama du'e itti ilaallu nuti du'e jennellee irraa qalbii keenya gammatti deeffachuu dadhabne. Kanaaf hunduma keenyaaf egaa Haacaaluun agartuudha ija keenyatu bade. Kanaaf Haacaaluu Hundeessaa si yaadannaa si jaalanna obboleessa koo bakka jirtutti immootu biyyeen sittaa salphattu boolla kee mudaadhinaa guutu. Nutis yeroo baay'ee maqaa kee waamnee bakka jirtu sanatti kana sana siin jechuun hin ulfaatuyyuu garuu akkaataatti si dagannuu fi akkaataatti irraanfatamtu hin argan sin hubanne jechuudha. Maaliif akkaataatti si irraanfannu akkaataatti si dagannu akkaataatti sirraa sammuu walaba taanetiin si dagannu hin dhabne jechuu barbaadetani. Egaa marree kabajamtoota jaalatamtoota ilmaan Oromoo bakkiiwwan adda addaa
jiraattanii sagantaa keenyas dhageeffachaa akkasumas immootu egaa guyyaa wixataa kana immootu egaa jaallee Haacaaluu hundeessaa faana egaa yaadannoo godhachaa namoonni mana keessan teessanitti illee kan yaadattan ni jirtu. Kanaaf immootu haa jabaannu yoo jabaanne immootu hundaa olitti garmalee diinni nu rukutuu danda'u nuyyuu ofii keenyaaf ofirraa qolachuu ni dandeenya. Haacaaluun du'ee egaa Haacaaluun du'ee jechuun keessumatti qabsoon Oromoo akka du'uuf barbaadaniiti. Kanaaf haaceen ammallee jira, ammallee ati hin duune, ammallee ati nuuf gaachana jechuu barbaada. Egaa waan na dhageeffattaniif akkasumas immoo hordoftoota keenya kan chaanaalii Milkoo Orootuubii sabiskiraayib nu gochuudhaan akkasumas immoo sagantaa keenya karaa Milkoo Shoowiin isin darbaa jiru hordofaati isiniin jechuu barbaada. Hamma sagantaa ittaan wal arginutti immootu yeroo gaarii nu qabaadhaa. Turtii gaarii isin jaalanna.